dhalaa qaamni isii saalaa qilee jechuun isii qaamni isii saalaa bal'atu sababa wasanaa ba'uutiif jiini bishaaniitii fi qabbantii akka qaama janaazaa. Dhalaan akkanaatun walqunnamtii saalaa irratti dasii hin argattu. Sababni isaatis jiidha sanii fi qabbana santu fedhii isii dafee akka hin baane godha. Yoo dhiirri sun sirritti sochoose malee. Sirritti sochoosuun sun qaama isii saalaa gubbaa hin oowwisa. Oowwisuun keessa lima, keessa lixa fedhiin isii gaafa san dafee isii irraa baha. Akkasuma dhiirris gaafa dhalaa akkanaatitti dabalamu fedhiin dafee isarraa hin jigu, ittillee hin gammadu yoo qaamni isaa saalaa furdaa ta'e malee. Waan qaama saalaa dhiiraa furdisu jedhee as dura isiniif waraabee ture. Dawaa sanarratti namni waa lamarraa qullaa hin taane, gariin jijjiirama argatan, gariin dhibbaan dhibbatti itti gammadanii jiran. Akka saayinsiititti dawaan qaama saalaa dhiiraa furdisu hin jiru. Kadhalaa bishaan itti baa'atu san ammoo qundhii ixaana jedhamu dhalaan bu'eessitee jalaan dhiqachuu qabdi, yoo ulatuu qabdi, qaama saalaa isii kaafuura dhawullee irraa balleessa ulatuu qofaan.